Yerusaalemiitii hin ba'ina. Yeroo sana jechi kun magaalaa Yerusaalem bakka isaan jiran tajaajilaaf kan isaan qopheessu, kan isaan cimsu amma argatanitti akka isaan magaalicha keessaa hin baane itti himame. Magaalichi yeroo sana magaalaa Yerusaalem. Kiristaanota warra har'a jiru immoo Yerusaalemii hin ba'inaa gaafa jedhamnu jechi kun har'as kiristaanotaatiif ni hojjeta. Mana Waaqayyoo dhiisnee ba'uu akka hin qabu, fannoo keenya kutuu akka hin qabu, amantaa ishee ganamaa dhiisuu akka hin qabu, sobdoonni, jalloonni, fakkeessitoonni, shakkitoonni, ahizaaboonni warreen hin amanne hedduun isaanii ka'uu danda'u. Amantii keenya akka nuti gannu, akka nuti dhiisnu waan garaa garaatiin nu ababbaluu danda'u. Garuu hin ba'inaa jedhamneerra. Amantaa keessaa ba'uun nurra hin jiru. Raafamuu nurra hin jiru. Shakkuun nurra hin jiru. Sodaachuun nurra hin jiru. Raafamuun nurra hin jiru. Kanaaf egaa isin gubbaa irraati amma humna argattanitti Yerusaalemiin turaa. Hanga Biitaaniyaatti isaan baase harka isaa bal'iseetu eebbiseeni. Yeroo isaan eebbisus isaanirraa adda ba'eetu gara samiitti ol ba'e. ከእነሱ ተለይቶ ወደ ሰማይ አረገ። ተጃጅላ ብየለፋ ጡሙሩዳን ራወቹዳን ዱኤ ኤርገ ዱኤሞ ኤከኤ ጉያ ፉርተመ ኢሳን ፋና ዋባዬ ራወቴ በርሲሴ ጎርሴ kakuu haaraa kakuu moofaa otoo hin jedhin hundumatti mee lafa dadhabbii isaaniitti isaaniin cimse, lafa beeluu isaaniitti isaaniin quubse, lafa isaan sodaatanitti isaaniin jabeesse. Kana hundumaa taasisuun gara samiitti ol ba'e. Isaanis ni sagadaniif gammachuu danuu dhaan gara Yerusaalemitti deebi'anii yeroo hundumaa Waaqayyootiin galateeffachaa isaaf sagadaa mana qulqullummaa keessa jiraatanii jedha. Galanni, ulfinni, teessoo isaa Aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Isa galateeffachaa isaaf sagadaa isa faarfachaa mana qulqullummaa keessa turanii jira duuka bu'oonni malee akka shakkitoota bara kanaa kun sirriidha, kun sirrii miti, kun hin barbaachisa, kun hin barbaachisu, karaa nama malee hin jiru, jireenya nama malee hin jiru, qulqulloota kabajuun, maaramiin kabajuun, fannoo kabajuun hin barbaachisu. Qofaa bichaa እምነት ብቻ jedhamuudhaan namoota baay'ee dogongorsaa fi karaa irraati balleessaa akka jiran itoo hin ta'in mana qulqullummaa keessa jiraatanii jedha. Sanaan booda yeroo inni ol ba'u yeroo inni kana dubbate gara samiitti ol ba'u duumessi dhufeetu isaanii haguuge. Innis yeroo deemu gara samiitti xiyyeeffatanii yeroo argan kunoo uffata adaadoo kan uffatan namoota lama cina isaanii dhaabataniitu mul'atanii jedha. Isin yaa ummata Galiilaa
gara samiitti yeroo ba'u akkuma ilaaltan maaliif dhaabattani? Kun isin biraatii gara samiitti kan ba'edha. Innis immoo Iyyasuus Kiristoos gara samiitti gaafa dhufu akkuma ilaaltan akkuma kana immoo ni dhufa jechuudhaan immoo ergamoonni isaa dinqii tokko raajii tokko dubbatan. Namoonni Galiilaa inni gara samiitti gaafa ba'u dinqisiifatanii erga duumessi haguugeen booda ergamoonni uffata adaadoo uffatan lama immoo cinaa isaanii dhaabatanii turanii jedha. Cinaa isaanii dhaabatanii turan. Isin yaa ummata Galiilaa, inni kun isin biraatii gara samiitti kan ba'e akkuma agartan samii irraa immoo gara keessan gaafa dhufu ni agartu isa jedhu jecha kana sagalee abdii kana Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos itti dubbateera. Yeroo sanaa gaara Dabra Zayit bakka jedhamtu gaaricharra gara Yerusaalemitti deebi'anii innis Yerusaalem irraa የሰንበት መንገድ ያህል ነው። fageenyi gaara Dabra Zayit Yerusaalem irraa የሰንበት ቀን ያህል jechuun torbee tokko caalaa kan hin deebamne jechuudha. Isaanis isaan irraa fagaatee erga ol ba'een booda gara bakka jiraatanitti ba'anii Phexros, Yohannis, Yaaqoob, Andriyaas, Filiphos, Toomaas, Bartalamiyoos, Maatiyos, ilma Ilfiyoos, Yaaqoob, qannaatanyaaw kan jedhamu yookiin immoo hinaafaa kan jedhamu Simo'oon, ilma Yaaqoob Yihuudaa, isaan kun hundumtuu dubartoota waliin haadholii Yerusaalemii waliitiin Maariyaamii fi obboloota isaa waliitiin laphee tokko ta'anii kadhannaadhaan ni cimu turanii jedha. Ijaa sagalee isaa galannii fi ulfinni teessoo isaa Ariyaam irratti isaatiif haa ta'u. Guyyaan kun akeekkachiisni guyyaa itti himamedha. Isin tajaajila biyya lafaa kanaatiif jaboota miti laafotadha. Hubannoo baay'eetu isin hafa. Barattaniittu barataan tokko barate barachuu isaatiif beekuu isaatiif tokkoffaan sartifikeettii yookiin immoo waraqaan ragaa barnootaa biyya lafaatti hin kennamaaf, beekamtiin hin kennamaaf. Barachuun isaanii, beekuun isaanii, gorfamuun isaanii hafuura qulqulluutiin erga ragga'een booda, hafuura qulqulluutiin erga cimeetiin booda gara tajaajila biyya lafaatti dhufu kan isaan qaban. Tajaajila biyya lafaa tajaajilu kan isaan qaban. Sanaan booda itti aanee Yerusaalemii hin ba'ina, as turaa, qoramuu dandeessu, kufuu dandeessu, amantaarraa ba'uu dandeessu, rakkinni, qorumsi, hidhaan waan garaagaraa dhufuu danda'a. Isa kanaaf immoo ragaa kan isinii ta'u wanti isin jabeessu, wanti isin cimsu. Kana qofaa miti, duukaa bu'oonni rakkoo isaan amma qaban kan isaan deeman biyya dhaloota isaanii miti. Gara biyya qooqa beekanitti miti. Biyya qooqa isaanii beekanis biyya qooqa isaanii hin beeknettis dirqama ergamu waan ta'eedhaaf qooqa saba kanaa hunduma beekuun sodaa laphee isaanii keessa jiru. Sababa fannifamuu isaatiin, du'uu isaatiin, reebamuu isaatiin rakkoo isa gubbaa qaqqabee ture. Arganii raafamanii jeeqamanii kan turan. Kana sodaa foonii keessa isaanii balleessee hidhannoo guutuu akkuma nama meeshaa waraanaa qabatee gara waraanaa deemu
loltuun tokko hidhannoo guutuu hidhatee meeshaa hidhannoo barbaachisu hunduma qabateetu gara waraana dhaqa. Yeroo kana diinni yoo itti dhufe itti dhukaasee yookiin booji'e yookiin booji'ame yookiin ajjeese yookiin du'e daangaa itti deeme sana kallattii itti kenname sana raawwachuun dirqama waan ta'eedhaaf isaaniifis gara fuulduraa tajaajila bal'aa isaan eeggatu. Hojii guddaa fuuldura isaanii jiru. Qorumsa guddaa isaan quunnamu. Kana hunda furuudhaaf Yerusaalemii hin ba'ina cimaa dhaabadhaa jedheetu dhaamsa baay'ee jabaa ta'e. Dhaamsa baay'ee jabaa ta'e. Isaaniitii dhaamee eebbisee isaanis lafa jiranitti deebi'anii guyyaa kan akka eeganii fi obsa turaa jedhamnaan obsuu akka qabu. Jarjaruu akka hin qabu. Keessumaa abbooliin keenya hayyoonni mana kiristaanaa keessumaati jireenya keenya keessatti obsi iddoo guddaa qaba. Jarjarree gaa'ila keessa galuu dhiisu. Jarjarree amantaa galuu dhiisu. Jarjarree waan ta'e dubbachuu dhiisu. Jarjarree waan ta'e murtoo fudhachuu dhiisuun obsi guddaan kan itti mul'atee fi tajaajila boor isaan tajaajilaniif karaa kana haala kan mijeessu kan isaan cimsu hafuuricha qulqulluu akka argataniidhaaf akka isaan turan eeggachuu akka qaban gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos itti beera jecha. Inni isaan cimsuun maalidha yaadni jedhu ka'uu danda'a. Meeshaan isaan hidhatan maal jechuu danda'a. Meeshaa lolaa, meeshaa waraanaa gurguddaa isnaayiper kilaash boombii miti. Kan isaan hidhatan garuu hafuura qulqulluudha. Hafuura qulqulluu immoo maalidha? Gaheen hafuura qulqulluu maalidha? Jireenya keenya irratti hafuurri qulqulluu maal fakkaata? Namoonni hafuura qulqulluuti jedhanii gochaa isaan hojjechaa jiran. Hafuurri qulqulluu amala akkamii immoo qaba? Isa jedhu barnoota keenya guyyaa 50ffaa ol ba'uu isaatti ani guyyaa 10 booda dhufutti kan waliin laalu ta'a. Har'aaf ol ba'uun Kiristoos gammachuudhaan ililleedhaan sagalee faagootiin Waaqayyoon gara samiitti ol ba'eera. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Baay'eessan baga wajjumaan nu geenye nama guyyaa sanaan waa taasisu barnoonni keenyatti fufa. Sabiskiraayib, sheerii fi laayik gochuun dagatiina. Waaqayyo hunda keenya duukaa haa ta'u nu haa turu.